Inshaallah hadha waan namoonni baay'een nagaggaafataa turtanii kunoo isinii qabadhee dhufeen jira. Akkuma argitan minxaafiiwwan kana sadarkaa isaatiin kan wal bira qabee gatii isaaf kaaree isaa biyya isaa hunduma isaa kan isiniif ibsu ta'a. Akkasuma minxaafiin kun immoo minxaafii kaareedhama. Kaareedhaan kan inni muramee gurguramu. Akkasuma innis sadarkaa hedduu qaba. Birriin isaas illee garaagarummaa qaba akkuma sanaa. Inshaallah hunduma isaayyuu kan gatii isaa isiniif ibsu ta'a. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa MTube jirra jirtu nagaa keessanii alhamdulillah. Baga jiraattanii namoonni viidiyoowwan koo laayikii godhaartan wallahi baay'ee tokkoon isin galateeffadha. Jazakumullahu khairan. Akkasuma immoo namoonni as dhiyeenya kana maatii koo taatanii baga nagaan dhuftanii nooruu manni mana keessan waan barbaadan chaanaalii kanarraa argachuu dandeessu. Biyya keessaa manaa kaasee hanga meeshaa manaa hanga siinii jechuudha waan barbaadan argachuu dandeessu inshaallah. Egaa akkuma seensa irratti dubbadhee minxaafiiwwan kana irra hedduun keessan nagaggaafataa turtanii kun hadha isinii qabadhee dhufeen jira. Akkuma kanaan duras ta'ee akkuma beekamu meeshaan biyya keenyaa sadarkaa hedduu qaba jechuudha. Hundinuu akkuma aqimii isaatiin waan barbaade bitatee itti jiraachuu danda'a jechuudha. Akkasuma minxaafiin kun illee sadarkaa hedduu qaba. Maashaallah baay'ee tokko nama hawwata. Maashaallah baay'ee tokko bareeda jechuudha. Harkatti illee lallaafee ijatti illee bareedee maashaallah baay'ee tokko bareeda. Meeshaawwan gurguddaa kana sadarkaadhuma isaatiin lafa jira jechuudha birriin isaas. Waa tokkoyyuu wanti orijinaalaa maalii jedhamee nama shakkisiisu hin jiru. Ifuma ijumaan ilaalamee beekama harkaan qabamee beekama jechuudha. Wanti orijinaalaa wanti kwaalitii fi wanti lammaffaa sadaffaa sadarkaan isaa gadi bu'aa ta'e akkasumatti ilaalamee namaa gala. Maashaallah manni minxaafii kun egaa mana minxaafii Jimmaan keessaa jira jedhamudha. Isa kana jechuudha manni minxaafii Jimma keessaa. Minxaafii barbaadan ajajaan illee isiniif dhufaa. Akka barbaadan haala barbaadan meetira barbaadaniin bicuu hanga guddaa akka barbaadanitti argattu jechuudha. Maashaallah akkasuma bifa barbaadaniin argattu. Bifallee kan of biraa jaallattanii qabdan yoo jiraate argachuu dandeessu jechuudha. Maashaallah minxaafii baay'ee tokko gosa gosaan of biraa qabu. Kana malee magaazinatu lamee jira jechuudha minxaafiin. Isuma abbaa saantimii kana yookiin immoo abbaadhuma kaaree minxaafii isa fufurdaa kana ta'ee kaareedhaan safartanii hamma kaaree mana keessanii safaramee isinii muramuu danda'a jechuudha. Inni nuti fufurdaan kuni irraan gadiinsaas garaansaas akka barbaadaniin isinii safaramee muramuu danda'a. Hundinuu akkuma isinitti hime sadarkaa hedduu qaba. Gatiinsaas akkuma sana wal dhaba jechuudha. Akkasii hordoftoota koo inshaallah namoonni minxaafiiwwan kana bitachuu barbaadanii bitadhaa. Gatiin hanga tokko daddabalee jira. Yoo bitate waggaa tokko dura biteen ture minxaafii kana sanuma keessa garaagarummaa 15,000 waan akkasii qaba jechuudha. Garaagarummaa 10,000 waan akkasii akkuma guddataa bicataa deemuun birriin isaas illee hamminni dabalee wal dhabaa dhufa. Akkasuma akkuma guddinaa bicina isaa akkuma kaareen guddachuuf kaareen bicachuu isaatiin gatiin isaa wal dhabaa dhufa. Akkasuma immoo akkuma minxaafiin suni kwaalitii ta'ee cimee bareedee jedhuun birriin isaas illee dabala. Akkuma immoo akkuma akka isaatiin jira jechuudha. Wanti hundinuu akkuma akka isaatiin jira gatiin isaas guddinni bicinni. Akkasiin isiniin jedha minxaafiin garuu bareedaadha kan jedhamu minxaafii aandanyaa kwaalitii kan nuti isuma biyya alaa jechuudha. Biyya alaarraa gala minxaafiin kuni Turkii irraa gala. Turkii ta'ee Turkiin dhaqee hamma kana aandanyaa jedhamu miti. Turkii Iraanii kan jedhamu jira. Jira kana jechuudha. Amma fakkeenyaaf jirri kuni akka viidiyoo irratti argitan kanaa miti. Yeroo akka sarkaan qaqqabdanii sooftiidha bakka baay'ee tokko lallaafee namatti tola maashaallah. Minxaafima achitti araba irratti argaa jirtan jechuudha. Waa tokko garaagarummaan qabu maaliif ani isaa achi argeen dhufee isa kanas illee argeera. Waa tokko jechuudha garaagarummaa waa tokko wanti inni qabu hin jiru. Turkii Iraaniidha malaa inni aandanyaan badaa tokko bareedaadha. Gatiin isaa gaa tariitii akka dambanyaatii wal dhabuu danda'a. Nama dambanyaa ta'ee fi gabaan biyya keenyaa tarii badaa dabaluu dhiisuu danda'a. Garuu nama baraarii deemuun wallahi waan nama dhibu subhaanallah 5,000 yeroo irratti dabalantu jira. Sanuma bakka jedhanii gatiin sanuma jedhanii gurguratu jechuudha. Akkasii hordoftoota koo namoonni minxaafiiwwan kana bitachuuf karoora qabdanuu bitadhaa lafa kaadhaa.
waan isaan beekanii waa'ee saaloonii kana waa'ee majlisa kanarratti kan xiyyeeffadha maaliif ilmi namaa tokko mana yeroo in hojjeta in jiraata mana in ijaarrata keessa isaa hin bareeffata miti jalqaba garuu kan abbaattis ta'e nama keessummaa bakkee dhufuttis ta'u kan mul'atu saaloonii dhagatii ta'ennaan kan keessummaan illee ala dhufu bakki inni taa'u saaloonii yookiin majlisa yookiin bakka afataati. Kanaaf dirqama irratti xiyyeeffannee bareeffachuu qabna jechuudha. Akkasii ka hordoftoota koo sanuma sana meeshaa kamiyyuu garuu nabraa argattu irra guddaan immoo kan namoonni illee nabraa ajajatanu kan illee irratti xiyyeeffadhee hojjedhu waa'ee dhuma kanaan kan wal qabate gatii ta'e kan illee minxaafii haala kanaan minxaafii bituu dhaqee miti amma garuu gatii dhuma isaanis beeksisa hidheetan naqee namoonni baay'eenis illee keessaan nagaggaafataa turtanii inshaallah. Tariitii namoonni tokko immoo baastanii gaafachuu dhiistan malee keessa keessanitti utuu gatiisaa fi haala kana suuraasaa viidiyoodhaan argitanii filattanii bitattanii isinitti tolaa mitiiree akkas inshaallah maaliifuu haala gabaa biyya keenya baruun dirqama utuu haalli namaa mijaa'ee meeshaa kamiyyuutu guyyaa guyyaarraan beeksisaa ta'anii namatti tola. Egaa kan isin argaa jirtan kun immoo minxaafii kaareessa jedhamu saaloonii guutuu afattanii kaatanii namoonni minxaafii isa fufurdaa ammaa bitachuu fi hin dandeenye jechuudha. Isa kana bittanii namoonni minxaafii isa gurguddaa ammaa bitattanullee inni kun dirqama maaliif mana saaloonii keessa yoo walalii afuu hin barbaanne isa kana akka walaliitti afattanii jaloosaa sharaa waan arge keek bubbuustanii keeshaadhuma waan akkasii bubbuustanii jaloo liishoosa ta'uu seeraamikiisa ta'uu kana irraa nafattu jechuudha. Minxaafii kana saaloonii guuttanii irraa nafattanii kaatanii isa furdaa sana namoonni dandeetti qabdan isa furdaa ammaa sana irraa nafattu. Namoonni immoo lakkisa kana bitadheetaniin kunoo minxaafii argaa jirtan kana minxaafii jara habbii kana yoo kanarraan maachii mafarrashaa hodhattanuun sana minxaafii si habbii sana gootanii jidduu firaashii buustanii jechuudha. Isiin 7,000 hanga 9,15 jira jechuudha. Akkuma kaareetii wal dhaba gatiinsaa inni akkasii kana inni kun minxaafii isa kaaree isa mana guutuu afamu dhala. Mana guutuu jechuun saaloonii guutuu afattanii sana booda firaashii keessan daraddarattanii majlisis ta'u godhattanii achiin walakkaasaa immoo minxaafii adda ta'e buustu jechuudha. Akkasii akkuma argitan dhugaa sadarkaa qabaa akkuma dakaa ol ka'uun amma gaaraatti birriin isaas illee sadarkaan isaas illee wal dhabaa dhufaa. Akkasuma ijaan ilaaltanii harkaan qabdanii beektu jechuudha. Tokkoffaaf lammaffaa sadaffaasaa tokko sadarkaa tokkoffaa hanga 3tti jira jechuudha. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota koo namoonni bitachuu barbaadanii kaareen mana keessanii safartanii manni koo kaareen hammana jedha jettanii kaaree mana keessanii irratti hundaa'eeti kan inni bitamu jechuudha malee gimmitiidhaanii miti. Akkasii kaa inshaallah yeroodhaan meeshaa bibbitattanii yoo lafa keessan gaariidha maaliif gaafa bor dhuftan itti gammaddu. Namni biyya keenya kiisii namaa mucaan tokko maallaan jedhee namni keenya kiisii keenya ni ilaalu mana keenya ilaala malee kanaaf mana koo sirriitti bareeffachuu barbaada firaashii isa boondidii sana naa hojjechiisedhe jechuudha. Akka arabiyaan majlisiitti takka yaa beebii waa hunda guuttatee firaashii 5 waan akkasii hojjechiifate jechuudha. Maashaallah dhugaadha wallaahi. Birriin innumti qodaa yoo bitanne garuu qodaan achuma taa'ee ilaa itti gammanne jechuudha. Ittuma fayyadamamaa wantoota nu barbaachisu yoo bitanne nuyi faayidaadha malee waa tokko miidhaa hin qabu. Akkasii kaa hordoftoota koo egaa gatii isinitti himne dhiifamaa. Akkuma argitanuu minxaafiin inni kaaree kuni 1,500 hanga 3,500 jira jechuudha minxaafiin inni kaaree kun. Akkasii minxaafiin inni sun immoo egaa sadarkaa qabaa. Qulqullina isaatiinis meetira isaatiinis 2.3 jira 2.3 jira 3.4 jira 4.5 jira 6.4 jira akka barbaadanitti jira jechuudha. Inni hanga sana gatiin isaas illee wal dhabaa dhufa. Gadaanaan garuu inni 2.3 kuma